Amo ana irratti firaankii hojjeta. Anaan doobsamoo hordoftoota isaa doobsaa. Erga akkana ta'ee jiraatee maali rakkinni isaatti Sumayyaatama baay'ee takka gaafiitti ta'ee jira jechuudha. Unas lamannaagar ማለት ነው. Baay'ee takka gaafiitti ta'ee jira. Maaliif wanti kun uumamee kan jettu. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo haqaan deemna yoo ta'ane dhugaadhuma gaafii namatti ta'a wanti kun jechuudha. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf gaafii namatti ta'a. Garuu immoo viidiyoo wabiin hojjete sana keessatti immoo dhaggeeffannee itti yaannee jennu hunda keenyaaf deebii ta'a viidiyoon sun. Viidiyoon sun hunda keenyaaf deebii ta'a jechuudha. Warra Amaariffaa dhaga'uun gargaritti warra ijoollee Oromoo dhageessuun ijoollee Oromoo dhageessan hundi keessaniyyuu deebii achirraa hin argattanii viidiyoo sana akka dhumaatitti hordoftan taanani deebii achirraa hin argattanii jechuudha. Lamin wantoota jiru hunda isaa dubbatee jira inni achi keessatti waan ta'eef wantoota muudataa ture ayyuun dhugaadhumaan akka galtee odoo immoo jechuudha nu isin doobsuu barbaade jedhee inni iyyuu dubbatee jira. Odoo isin doobsuu barbaanne bakkee isii cidha kootii gaafa guyyaa lamaati yookiin immoo gaafa guyyaa sadii ishiin jette sanaati keessaa muruu dandeenyaa turre. Osoo isinitti akka isin wanta dhugaa jirtu haqa jirtu hunda akka isin dhageessan osoo barbaaduu baanne silaa bakka sana irraa muruu dandeenyaa turre. Garuu immoo haqa jirtu akka bartanii fi dhugaa jirtu akka bartanii fi dhugaa jirtu isin barsiisuudhaaf jedhee raawwatee dubbataa ture jechuudha. So warreen Oromoo dhageessan sirriitti deebinee dhufnee jirra. Maaliif deebitanii dhuftanii nuun hin jedhina. Akkam jirtanii fayyaa qabdanii annagaan qaba galata rabbi jiruuf jireenya akka ana bira wanti hundinuu gaariidha. Ooltanii jirtu ani sira galata isaa. Egaa Sumayyaan viidiyoo lakkistee jirti. Viidiyoo Sumayyaa keessatti dhaggeeffadheen jira viidiyoo si hanga dhumaatitti jechuudha. Haa ta'u malee viidiyoo sana keessatti wantoota isiin jechaa turte hundi kennayyuu gaafii nutti ta'ee jira jechuudha wanni kun. Gaafii nutti ta'ee jira. Namni gaafii ittiin ta'in hin jiru wanni kun jechuudha. Tokkoffaa immoo isaaniyyuu viidiyoo sana jalqabarra galchan. Jalqabarra jechuudhaan isaan galchan. Xaafichee ከሁለት ቀን በኋላ ወይ ከሶስት ቀን ከሁለት ቀን በኋላ ነው አይደለም ያለችው ከሁለት ቀን በኋላ ይኸው ተመልሻለሁ ቤቴ ውስጥ ነው አለሁት እነሱ ቤት የለውም ሰርፕራይዝ ልናረግ ነው ምናምን ያለች እያወራች ነበረ ማለት ነው። አዩ እንግዲህ ሁላችንም ሰምተናል። ያው ሲሪየስ አለ አይደለ ያው አልፋን ነው እንጂ ብረደር ቢኔት ይመለ ሁንዲ ከነዩ ዳገኔ ጅራጀቹ ዋንሰና ግን ሱመያ ያኛው ነገር ላታዋጣላት ለምንድን ነው ይሄ ነገር እየተፈጸመ ለምን ያለች ነው እንግዲህ። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ በፊት የተሰራ ቪዲዮ ነበረ። የበፊት ሴዶ የሰራ ቪዲዮ ለማን ነው? አዩ ካልተመለሽ አንድ ላይ 3 አገባለሁ በአንድ ቀን 3 አገባለሁ አንድ ላይ ካልተመለሽ ብሎ ቪዲዮ የሰራው ለማን ነው? ሰይዶ ላንቴ ነው ይሄ ጥያቄ። ለማን ነው ሰራክ? እውነታ ነው ሱመያ፣ እውነታ ነው ጌታን። ሁላችንም ይሄ ነገር በጣም ጥያቄ ሆነብን። ጋፊ ኑቲ ተይጆቹ ነው እንደከነቱ ወን ኩኒ ጋፊ ኑቲ ተይ ያዩን እርገ ጋፈ ጉያ ለማታ ዴቢቴ ገልቴ ቪዲዮ ሱን ኤኙ ዳፍ ወጀተሚ ለማን ነው ተሰራ? አላህ አላ እነትሽ ነው ሱመያ። የኔም የሚያውቀው ነገር የለም ምንም አላውቅም። እንግዲህ ደግሞ ያው ኦሮምኛ የምትሰሙ ልጆች ማለት ነው ወሬ ኦሮሞ ፈላጌሰኒ ቪዲዮ ወቢን ገላክሴ ጀቹ ቪዲዮ ወቢን ገላክሴ ወቢ የተለቀቀው ቪዲዮ ነበር ሱመያ የኔ ማር ካዳመሽ ማለት ነው። ያኛውን እንግዲህ ኦሮምኛ ስለሆነ ትንሽ ያስቸግርሻል መሰለኝ። እንግዲህ እሱ ያኛው ቪዲዮ ምላሽ ይሆናል ለብዙ ሰው ምላሽ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ወቢን ገለክሴ ሱኒ ነሞታ ባየዳፍ ዴቢ ተራጀዴ አብዲ ጉራዳ ጀቹዳ ማሊፍ yojetane ቪዲዮ ሰነ ከሰቲ ዋባ የዱበቴ ጅራ ወቢን ዋባ ኢራን ሞ እስና አስራዳውዳፍ ያዴ ጅራ ጀቹዳ እና ሱመያ የኔ ማር ያኛው ቪዲዮ ውስጥ ወቢ ብዙ ነገር አውርቶ ነበረ። ብዙ ነገር ደግሞ እዛ ውስጥ የነበረ ለብዙ ሰው ምላሽ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም ልነግርሽ ነው እንግዲህ ምን መሰለሽ አዩ ከተመለሰች በኋላ ከቤተሰብ ጋር ብዙ ነገር እንትን አለ ብዙ ጭቅጭቅ ነበረ።
እንግዲህ ቤተሰብ ተጣልተው ነበሩ ከሴዶ ጋም ከቤተሰብ ጋም ከሴዶ ቤተሰብ እንግዲህ ካዩ ቤተሰብ ጋር ብዙ ጭቅጭቅ ነበረ። ለዛ ነው ይሄ ነገር እየተቆየ ብሏል እሱ። እንግዲህ ይሄ ነገር እውነትም ይሁን ውሸትም ይሁን የምናውቀው ነገር የለም። እንግዲህ ደግሞ እኛም ከዚህ በፊት ሰምተናል ነበረ አዩ እንደተመለሰች እንግዲህ እንደተመለሰች ወደ ቤት እንደተመለሰች አልሰማንም። ግን አዩ እንዳለች ከቤተሰቧ ጋር እንዳለች ሰምተናል። እኛ ቪዲዮ ሰርተን ነበር፣ ግን ልጆቹ አላምኑም እንጂ እንግዲህ አንቺ እንኳን ኦሮምኛ ስለማትሰሚ ካየሽ ላንቺም ያስቸግርሻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለምን እኔም እየተቸገርኩ ነው። ላንቺ ላብራራ ብዬ በጣም እየተጨነኩ ነው እናቴ። ኡፍ አዳኮ ኦሮምፉማት እንዴ ቢያቆኝ ኢጆ ቁፋን ነቀቤን ጀተኒ ቁፋን ነቀቤ ጅረበር እና ጀቹራ ወቢን ቪዲዮ ወቢ keessatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Wabiin isin asraddaa'uudhaaf jedhee dhugaa wanti inni jedhin hin jiru, wanti inni godhin hin jiru, wanti inni ta'in hin jiru jechuudha. Isin asraddaa'uudhaaf kana hundumaa dhugaa jirtu isinitti himuudhaaf jechuudha. Isini dhugaa jirtu isinitti himani dhugaa nama namantan jechuudha. Nuti amma waan kana dura irraa quba qabnuufu waan kana dura dhageenyee jirruufu wanti isaan jedhan hundinuyyuu akkuma dhugaadhumaatti akka dhugaatti akka amanneetuma fudhanna jechuudha. Waan kana dura irraa dhageenyee beennuu fi wantoota kana dura ta'aa jiru waan hunduma isaa waan qubarraa qabnuuf jechuudha. Namoonni quba irraa hin qabne immoo garuu wanti kun soba isaanitti fakkaachuu danda'a. Waan isaan faa piraank isaan godhaffaa waan isaanii xaafatan fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu wanti immoo quba irraa qabanii hin amananii hin beekanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sumayyaan amma Oromoo waan hin dhageenyeefu wantoota wabiin achi keessatti jechaa ture hunda isaa oduu viidiyoo saayyuu dhaggeeffatte yoo qayyartee too ilaalte malee jechuudha hin galuuf jechuudha. Hin galuuf maaltu akka jedhamu iyyuu sin eeggalte. Kanaaf iyyuu akka jedhutti gaa wabiin viidiyoo wabii warri dhaggeeffatan ni dhageessanii jirtu. Erga Sumayyaan deebitee gara manaatti galtee baay'ee lolatu ture jedhe. Lolatu ture beeksisa Saayidoo faanallee beeksisa Ayyuu faanallee walitti baay'ee lolatu ture. Saayidoon fi beeksisni wal lolaa turanii walii galtee dhabamee wal amanuu dhabamee jedhamee dubbatamee jira jechuudha. Kana hundumaa immoo qubarraa qabna nuti. Hanga ta'e daarii isinitti maatii turre. Garuu immoo isin nu amanuu dadhabdan malee jechuudha. So kanaaf iyyuu rakkinni viidiyoon kun waraabamee aga kana turee fi rakkina kanaati fi waan rakkinni jidduu kana jiruu fi wantoota immoo iyyuu jidduu sana keessatti raawwatamaa ture iyyuu viidiyoo na waraabamu jennaani jaarsoliinis ni didanii Saayidoonis hin didee jedhe. Saayidoonis hin didee viidiyoon akka gadi lakkifamnee jedhee raawwate dubbataa ture jechuudha. So Saayidoon immoo yeroo dawwalee fi wabiidhaan dhiifama gaafateeni video sanallee galakkisiiti ummata barsiisii jedhanii ture. Yoo video sana dhaggeeffatan jalqaba irratti videoon wabiin kan galcheetoo jiru. Video Saayidoon dawwalee fi wabii dhiifama jedhee raawwatee dhiifama gaafatee video sanatti dabaleetii video kana ummata dhiifama akka gaafannu ummata barsiisii jedheen jechuudha. Yoo dhaggeeffatan taate. Kanaaf iyyuu jechuudha Sumayyaan amma video sana dhaggeeffattullee ingaluuf jechuudha. Ingaluuf hin hubatturra. Innaa kanaaf iyyuu gaafisiitti ta'uu danda'a. Garuu immoo gaafiin isiin ammas deebistee kaasteetu jira jechuudha. Viidiyoon Saayidoonii ala darbee Ayyuu yoo deebi'uu baattee nama 3 guyyaa takkatti dubara 3 fuudha. Haadha mana 3 guyyaa takkatti godhadha jecha kan ture. Ayyuu dhumatuyyuu odoo mana jirtuu odoo bira jirtuudha viidiyoo kana inni kan hojjete. Akkamitti fakkadee fi Ayyuunii jetti raawwattee dubbataa jirti. So akkamitti eenyu irratti piraanki hojjeta? Hordoftoota isaa irratti piraanki hojjeta moo ana irratti piraanki hojjeta? Anaan doobsa moo hordoftoota isaa doobsa? Erga akkana ta'ee jiraatee maali rakkinni isaatti? Sumayyaatti amma baay'ee takka gaafiitti ta'ee jira jechuudha. Uunat lamannaagar maalat no baay'ee takka gaafiitti ta'ee jira. Maaliif wanti kun uumamee kan jettu? Dhugaa dubbachuudhaaf immoo haqaan deemna yoo ta'ane dhugaadhuma gaafii namatti ta'a wanti kun jechuudha. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf gaafii namatti ta'a. Garuu immoo viidiyoo wabiin hojjete sana keessatti immoo dhaggeeffannee itti yaannee jennu hunda keenyaaf deebii ta'a viidiyoon sun. Viidiyoon sun hunda keenyaaf deebii ta'a jechuudha.
warra Amaariffa dhaga'uun gargaritti warra ijoollee Oromoo dhageessuun ijoollee Oromoo dhageessan hundi keessaniyyuu deebii achirraa hin argattanii viidiyoo sana hanga dhumaatitti hordoftan taanani deebii achirraa hin argattanii jechuudha. Lamin wantoota jiru hunda isaa dubbatee jira inni achi keessatti waan ta'eef wantoota mudataa ture hayyuun dhugaadhumaan akka galtee odoo immoo jechuudha nu isin doobsuu barbaade jedhee inni iyyuu dubbatee jira. Odoo isin doobsuu barbaanne bakkee isii cidha kootii gaafa guyyaa lamaati yookiin immoo gaafa guyyaa sadii ishiin jette sanaati keessaa muruu dandeenyaa turre osoo isinitti akka isin wanta dhugaa jirtu haqa jirtu hunda akka isin dhageessan osoo barbaaduu baanne silaa bakka sana irraa muruu dandeenyaa turre garuu immoo haqa jirtu akka bartanii fi dhugaa jirtu akka bartanii fi dhugaa jirtu isin barsiisuudhaaf jedhee raawwatee dubbataa ture jechuudha. So warreen Oromoo dhageessan sirriitti callaatti yoo achi keessa dhattanii dhaggeeffattanii sirriitti wantoota jiru hundumaayyuu ni hubattanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ni hubattanii kuni hundinuu wantoota jirudha. Seedoo fi maatiinis kan wal lolaa turan dhugaadhuma akkasuma immoo ayyuun aduma guyyaa lammataa deebitee gara manaatti akka galtee hundi keenya iyyuu inuma beekna. Garuu immoo nuti ofii keenya dursinee baanee hin dubbannu jennee raawwannee callenne amma tokko immoo daarii isinii dubbannee turre ifa isiniif hin taane maleedha. Kanaaf